Keessa guyyaa ammaa kana yeroo kana keessa immoo sa'aatii kana kan nu laate Waaqayyoodha. Inni maqaan isaa yeroo hundumaa kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Waaqayyo nu gargaarumsaa mirkanaa'eera. Sin gargaarumsaas mirkanaa'eera. Ameen. 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 Diina keessan duratti kan akkasin adda godhattan, akkasin humna godhattan, akkasin ija godhattan kan godhe Waaqayyoodha. Ameen. Haleluuyaa. Akkasin rakkina lafaa waan ta'eef keessan lakkaa yookaan immoo barootaaf guyyoota irratti ayyaanatti dabarsituun ta'in Waaqayyo dhuga baatiidhaan isin yaadateef. Ameen. Ameen. Guyyaan fayyinaa yoo minnaani ammaadha Waaqayyo. Ameen. Ameen. Guyyaan jireenya keenya ammaadha. Ameen. Horiis Waaqayyo abdii keenya. Ameen. Ameen. Maqaan koo akkuma isaan namni Waaqayyo dubbatan Asaffaa Hayiluun jedhama. Iddoo kana baay'ee waaqeffataa turreerraa bakki dhaloota keenya asuma Wallaguma ba'aa kana ta'e aanaa Giddaas gara Eebantuudha. As immoo asuma mana kana as gallaa waggoota 4 kan ta'u as taa'ee baradhee barnootuma asirratti baalirraa digirii maanii xumuree yeroo 2015 kana keessa koongiraa goonee yeroo sana immoo addaatti deddeebinee waaqeffannaa yeroo sana haalli baruuf barsiisuu irrattis kan ta'e sagaleen Waaqayyoo nutti dubbataa ture yeroo sana baay'ee sammuun keetti dubbataa ture jechuudha eebbatti dhiyaanne waan ta'eef achi deebinee immoo maal hojjennaa kan jedhu baay'ee dhiphataan ture. Naanii karaa masaanii sana baay'ee gaanuuni mucaan tokko asuma mana masaanii kana galaa Wandimmoo jedhama. Isaa wajjin kakadhannaa deddeebinee yeroo birriidhaaf nanni makadhannee mannaan birriimti muraasni nu galti jechuudha. Waan rakkane Waaqayyoomatti mana Waaqayyo nu gargaaraa ture. Ameen. Naan karaa masaanii iddoo nama taa'u kanan ta'a meeqa dhaabbadhu isaan jedhanii ka'een dhaabbadhee barri fuula kee duraa barati itti rakkattoota gargaartudha. Barati warra hin qabne gargaartu warra immoo furmaata dhabaniif furmaata taatudha barri fuula kee duraa. Yeroo amma itti deemtu kun yeroo sana koongiraa goonee naannoo ji'a 11ffaadha 2016tti bari'uuf jedhaa jira. Kana booda in gargaartaa ani yeroo sana waan tokko hin jiru barataa beektu wanta itti nama gargaaru dhiisiti waan ittiin taasii kana yaabbanni mazooriyaa kanatti gadi buune iyyuu hin qabu. Waan tokko hin jiru. Kana booda in gargaartaa bara dhufu rakkattoonni baay'een karaa kee in gargaaramu jedhee kanuma isaa koongirree biyya maatiitti hin galle sangalee immoo hojii tokko hojjedhaa birrii naa kennanaan mee horiin afurdatu erga horiin fooyyee gabaanis ka'ee immoo siilaannaa miilan immoo dhaqee haaluma jiru immoo hubaddoon birrii 6,000 laata gidda bahii mi'uma tokko ilaalee jedhan. Kana booddee gaafa dhaqu nama 3-4 wallaan oomaa birrii 10 iyyuu kennennaan oomaa didanii as biraazarii gaafannaan isaan namni Waaqayyo beeku boleessi keenya tokko jirama si gara Finfinnee deemee gaafannaan miilana hin danda'amuudhaan asammas kan wasiila keenyaa tokko garraa kana jiru manuma gubbanaa kana isa gaafannaan miilan mana bitee haalumti dhumtu bakka hin ulfaatu. Waaqayyo dubbateera maalti akkas ta'e kun jedheen dooktara tokko aanaa Giddaa kana itti gaafatamaadha. Kana booddee isa gaafateeni hojii qorichaan hojjedha jedheeni haala hojii immoo sirreeffadheera manas fudhadheera iddoon itti hojjechuudhaaf ture sun iddoo mijataadha. Haalli isaa manatti cimee bakka birriin qorichaan dhibennaani. Ishi yoomitti immoo qopheessitaa humnuma birrii 70,000 si kennaa jedhennaan bakka inni qophaa rakkoo hin qabunnaan mi'a naa laatte immoo birriidhaan nan mi'uma fudhadhu jedhee inni mi'a baay'ee qaba. Kana booddee naa laate kana booddee hojii jalqabe. Sichan hojii jalqabee faarmaazonni iddoo keenya sana naannoo nama 4 kan ta'anti jiru tokko barraaree hojjetaa namee sadii immoo koomini dhaabbannaa iddoo sana dhaabannee hojii hojjennu yeroo sanatti baay'ee hojii hin hojjenne. Waaqayyo yeroo sana immoo sagalee kan dubbate sagalee masaanii wajjin kan wal fakkaatu yaada kana keessa anumatti jira. Haleluuyaa. Qoricha kana laachuu duwwaa miti yoo Waaqayyoon kadhatteefis dhukkubsataan kun hin fayyaa yeroo sana beektu gofarreen gadda biyyatti faca'ee ba'aa Wallaggaa kana baay'ee rakkisa magaalaa Naqamtee kana beeku malee amma as kana miidiyaa warri ilaaltan baay'ee keessan beektu malaariyaan baay'ee biyya balleessee mandara xiqqoo keessaatti dubartoota kana daa'immoota kana baay'ee miidhee iddoo sanatti beekamtii argannee gabaasni argannee daa'imni baay'een hin fayyee harmooliin gangaraatti baatan jiru kan maal ta'an harkatti baatan jiru hundumti maqaan keenya kana namni hundumtuu bakka iddoo masaa dhaqaachaa bu'anii iddoo faarmaazonni toormarra jirra akka kootti kan gabaa argates hin jiru akka kootti kan hojjetes hin jiru
namni hundumtuu karma koonyatti yaa'ee beekamtii guddaa arganne ijoolleen hiriyaa keenyaa iyyuu nuuf bilbilanii bakka sinoo baay'ee beekamtanii birrii baay'ee argattan jedhanii hanga sadarkaa mana godhachuu mana bitachuu hanga sadarkaa horii baay'ee bitachuu qabeenya baay'ee godhachuutti hin deemne nama guddaa taane warra inni jedhan sun immoo birrii shan hin qabu ijoollee lama sadii wal takkaa malaalee alaalchisa kun immoo birrii 7,800 gaafata. Nama lama ol faana laalchisa nama tokko ol faana laalchisa gatii maarri diitii tokko namni hin qabne immoo jira gaa uummanni keenya baay'een isaa daldalatti baay'atuun ta'ii qote bulaadhaa fi horsiise bulaa. Galii waggaa eeggatu xaafii facaasaa buna dhaabates galii waggaadha malee galii guyyaa kan argatu hin jiru akka magaalota gurguddoo jechuudha. Kana iyyaallee inni waaqayyo jedhe kana mala na biratti nam tokko iyyuu du'uu hin qabu mucaan tokko na biratti du'uu hin qabu callaa bara galii aamteen haalaattillee malee inuma iyyaalee muufima tokko malee utuma uummanni ko guyyaa tokko sabni waaqayyoos natti hin gaddiin ittiin hojii waaqayyoos hojjeta sabnis gargaaramaa ture. Waan ani jechuu barbaadu waaqayyo isa dubbatetti mirkaneessuusaa karaa nama waaqayyoo kana hojii waaqayyoo akkasitti waaqayyo mirkaneessee dhuga baatu isaa na gochuudhaaf waaqayyoon al takkaa na galateeffadha. Waaqayyoo akkuma dubbate iddoo kanatti dhugaama dubbachuuf yeroo sana addaatti deddeebine baay'ee waaqayyoon hin kadhanna. Sabni baay'achuusaa yookaan immoo iddoon mijachuusaa utuu hin ta'in gochi waaqayyoo iddoo kanarra akka jiru sana beekamaadha jechuudha.